guutee biqiluu hundumtuu dhaggeeffachaa jira jechuudha. Garuu asirratti jechuudha sobanii isa tuttuqanii ka'anii haala wallaggaa abbaa wallaggaa manatti aansu jechuudha. Maal jabaan tokko nama keessa jiraate arrafamuu qabaa namni tokko beekaan nama keessa jiraate arrafamuu qabaa namni tokko akka garuu kan Oromoo kutaa 11dha mucaan kun ijoollee itti ijoollisii naannoo irratti sirbii naannoo ija Oromoo kutaa 11dha jechuudha. Seegalee kanaafillee jechuudha sababa arrabsamuuf illee qabnu jechuun yaali nuti illee dhaga'amu maaliif beektu nuuni jechuudha. Deemuun ni uummata wallaggaa hin dhadhabe jechuudha. Waraanni meeqayyuu wallaggaa hin dhadhabe jechuudha. Wallaggi eenyu ishee fi jilbeeffattu jechuudha. Waraanni mootummaa harka komaanti boos jalaa jedhee ture jechuudha. Wallaggaa waggaa shanitti jammartee jechuudha. Waa'ee Oromummaa ishee, waa'ee abaaboo baruu ishee, waa'ee Oromummaa baruu ishee jechuudha. Seegalee sodaayinuu ishee hin qabnu jechuudha. Utuu boombi nutti darbatanii nama dhaabbatee qabatudha boombi jechuudha. Ijoolleen wallaggaa kanaan barani. Seegalee nuti amma ijoolleen asirraa abboota likaa buutu kun walakkaa isheetu qabu murteetti tokko nama ofirratti fincooftu dhabar. Shamarran wallaggaa ammoo ijoollee waggaa lama waggaa sadiitti jala dhaabbattee daawun jettiinis kanaafillee jechuudha beekumsa keenya dandeettii isheetiin jibbamti ijoolleen wallaggaa. Malee abaaboon kan kutaa 11 keessa jira. Kutaa 11 keessa qabsaa'aa meeqatu jira. Garuu fuudhanii gandatti geessanii jibba biyya sanarraa qaban ibsan isaanii kun baay'ee tokko nama gaddisiisu akka isaanii sammuu isaanii yeroo ta'e mul'isaa jechuudha. Siniif galee nuti Oromoon tokko Oromoo kutaa 11 jedhee wallaggi dhumaan jiru wallagga bichaan wallagga jedhee dhumaan jiru ani Oromoo wallaggaadha jedhee dhumaan jiru Oromoo jedhee dhumaa jira. Kanaafillee isaaniif aagalu uummata kanarraa aabuwwan ummanni wallaggaa gadi ba'ee nama tokko qeeqaa jiru nama biyya namaa qeeqaa jiru nuti ija tokkoon ilaalla Arsii Baalee Jimmaa Harargee jennu nuti Oromoo ija tokkoon ilaalaa jirra. Oromoo kutaa 11 morma laachaa jira abiddi irratti gubachaa jira mucaan jalaa du'aa jirti. Nuti nama waan qabatee jirudha. Nama arrabsamuu qabullee nuti wallaggi jechuudha. Siniif galee dhugaa rabbiin sin jedha haqaan deema rabbi sin gaafata. Inni Oromoo sin gaafata. Haqqni sin gaafatu warri soddan dhagaatti darbatan warri biyya kanarraa jibbummaa qabdan warri biyya kanarratti inaaffii qabdanii of eeggadhaa garuu of eeggadhaa. Guyyaa tokko seenaa walitti nu fiduu danda'a jiru. Akka asirraa miti nafuufiin asirratti eddeetti wal arginu jira. Siniif gala miti akkaataatti wal argamu hin beekamu waan ta'eef bilisummaan kun dhiyoo jirti fagoo jirti sinitti hin fakkaatin. Jecha kee kanarratti politiiti yana dhageeffatu. Jecha kee kanarratti yaanni akkaataa wal arginu jira bakka wal arginu jira jechuun kee maal jechuudhaaf siif galee bilisummaa walitti nu dabala walitti nu agarsiisa. Kanaafillee har'a hundumti ishee wallaggaan akkas taate wallagga of ta'ee jiraata jiru wallagga of dandeessee jiraatti wallaggi biyya namaatti baqattee jirtu galata rabbii malee jechuudha akkasuma jirtu keessaa jechuudha. Alhamdulillah walaammattee biyya biraallee of keessatti hammattee jiraatti wallaggi sabboonummaa soo ta'e nu keessatti biqile siniif galee namarraa barre miti oduu dhageenye miti jecha dhageenye miti ittiin dhalanii ittiin guddanne. Siniif gala miti kanaafillee wallagga isheen jettee sirbitu gadoof haa qabdu of haa adaba ofitti haa biddu. Siniif galee warra didee lolummaa biratti xiyyeeffannoo fudhachaa deemnan siniif gala miti. Oromoo tokko jennee naa keessa ba'anii isaanii jechuudha afaan Oromoo haasaa jechuudha. Siniif galee kanaa booddee of afuutti adaba haa gootu. Nuti maalee nama tuqaa jiru maali mee dhiiga Oromoo kana maal akkas addeessii qoyne hangaa wallaggi kun maal diina namaaf ta'e gaba. Diina miti wallaggi Oromoo kutaa 11 yaatu beektanii jechuudha. Dhiifama ammoo carraa keessatti akka naalaadhaatti dalagaa keessa waan jiruuf ni ba'anii yaada keessan agarraan hirmaachuu barbaade. Maal jechuu barbaadanii fakkaatanii immoo nuti nama afaan tokko dubbatu yaa wallaggaa yaa maalii kee miti Oromoo 11 afaan takka dubbanna. Sinigale afaan takka dubbanna waa'ee gandaa kana keessa otoo bahanee baay'ee gaariidha. Jaalmarroo yoo ta'e jaalmarroo kan qabsaa'e wallagga qofaa miti Oromiyaa naannoo 11 hundaaf qabsaa'e jaalmarroo nama takka miti jaalmarroodha guyyaa takka maayee wallaggaa maqaa haa ta'u dhageessa. Sini beektanii gideennaa ta'u dhaggeeffatanii jirtan guyyaa takka waa'ee wallaggaa naa ta'u jaalmarroon bara kan qabsaa'e nama hundaaf warri gandaa wal arrabsuu barbaade gandaa walti deebi'ee wal arrabsu miidiyaa irratti ba'ee wal arrabsuu danda'an maaltu miidiyaa gubbaatti wal baaseetu waa'ee gandaa nama rasa inni siyaa jedhu aartiin haaloolee maaliif ganna galabbata yoo jedhe waan jedheef ni beekanni namni akkama lafa ka'ee gatti galabbatu
أنا ما فكني كالتي أكرم الله فكية مو أفوري قد انقلبتو مالش سببي وان جدي كبا وان جدي قد قلبتم يا قلبتم دي مرة كم يجي وانا كسي نمي جزء وقت قلبتو يواتي وابوتي أكو أنا من ريبا كيا وانت قصفودة قد انقلبتو ما قد انقلبتو يجوني وان جدي نبيك جيك ساتي شبو تابون تدي مرة لين كم ويا ولا ويا مالي Oromoo maa keenyaan boonuu qabna waliin afaan takka otoo haasofnu maaf wal jibbina maaf wal nyaanna maaf miidiyaa irratti baanee wal haasofna maali rakkoon nuti qabnu kun maali wallaggaa ta'e arsii ta'e eenyu ta'e maali Oromoo kudha tokkoon kun afaan takka haasa'u jirra bar uummata wallaggaa jirra bar laalame uummata Amaara kana keessaa wallaggaan itti xiinxala laalame waan ta'e qabatanii waliin deemanii barna otoo amma kana baay'annee jiru maaf ganda wal qoonna maali otoo afaan takka haasofnu wallaggaa jirra bar afaan biraa haa ta'uun jiru bar maaltu fide gaa waa'ee ganda maali ani wallaggaa ani arsiidha ati jimma ati eessa maaltu fide kana maal warri qabsan akka yaaniin qabsame bar haa ta'uun akka yaaniin qabsaa hin dhudhaman dhugaa keetti dhugaa jettee yaada asirratti haasa'amaa jiru jarri garagalanii kun waa'ee gandummaa waan haasa'anii fi gandarratti xiyyeeffatanii waan arrabanii jedhaniif yaadi nuti asii qoqqooduu fi yookaan immoo kuni kana jechuudha fi miti jechuudha si galee injiri maalti qoodaa kana fidedha anis gaaffii kanatti ta'e maaltu uummata kanaa qofaatti balaaleffatu maal godhe uummanni kunidha malee Oromoon kutaa kudha tokko nuuf tokkodha Oromoo kutaa kudha tokko jaalladha noo waliin duna waliin kaaniseef namni wallagga balaaleffateesi asin harolee qumataa ta'e sababii kanaaf nuti afaan tokko taasofnu waliin jibbinudha bara maali qabsoo nuti qabnu kun qabsoo akkanaa miti bara jalmarroo fakka daggalatti galanii warroonni qabsaan daggala jiran kun bara gandaan miti bara nama hedduu jira bara ardiin keessa jira wallagri shawaan eessi naannawaan kudha tokko hundi keessa warra qabsoo keessa jiran hedduu isaanii jiran maaf akkan waliin jallisaan daggala keessa ta'anii milki al tokko na obse ooyee look milki kana haasaa jirru ila dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e wanti Naasiriitii fi Daalachaan dubbatanii dhugaan dubbadha ganda biraa osoo ta'e miidiyaan kun baxaabbatameera. Ande al tokko nan xumura amma garuu dubbii kan bareessuudhaaf namoonni baay'een akkasittiin nutti himan maaliif kuni maaliif akkas goone nutis dhiifama ishee miti maayimirraa dhiifama nun barbaachisan waan akkasii raafamtini namaa fudhachuufidha. Ammam namni koomenti nama yoo ilaalte deeggartoota ammam akka isaan qaban ilaalaalti. Seegalee asumarraanii deeggartoota isaallee ni ilaalta. Namni tokko namni pozitiivii dubbatu dhaggeeffatu miti. Inni kuni jechoonni isaanii uummata kan arrabsaa turanii hin dhagahamu. Jira gammee dubbadhu gammee jechoonni isaanii yeroo hundaa fayyadamanii uummata kan arrabsanii dhiibeechis nu baasee jaalannoon. Kanafi maaliif maani kana isaan duuba maaltu jira gaaffii keenya inni kaleessa gaafa mana isaatti Daalachaan ol seenee uummata arrabsaa ture san mucaan tokko ol seenee isuma ol seenuu arrabsu jalqabe arrabsu gaafa jalqabu isanarraa dhowwii kaa'e innis jecha tokko ittiin jedhennaan Naasiriin darbatee buusanii bisa sana bilookina godhan iyyuu jedhe achi boodanni kuni manichuma keessa taa'ee uummata kan arrabsutti ka'e. Uummata kan arrabsutti ka'e Naasiriin yeroo sana utuu gadi buusee ta'ee dubbii kana ijoolleen hin babal'isan ijoollee isaas gadi hin qaban turan jecha maatii isaas gadi hin galagalchan turan daa'ima isaa. Daalachaan yeroo mana isaa deemnu bilook na godhe akkaawunti biraarraa Daalachaan bilook na godhe jira foloorii guddaa tokko kan hin qabu irraa jechuudha. Seegalee bilook na godheera jira maaliif waan biraas hin dubbanne bara profaayilii namaa ilaalee bilook nama godha miyuutii faa nama godha jira gaafa mana nama biraamos jala deesseen dhugumatti Daalachaan nama wajjin takaraakara yookaan yaada egaa dubbata yoo ta'e dhufee aseen olaa ammastaana hin jirra. Mee dhufee aseen Daalacha namni fooloo isaa seensisaa jira. Mee isa sinii rakkin manni waggaa meeqaa Amaara keessa taa'ee uummata keenya arrabsu kana rakkinuma isaa gaafanname rakkina manni irraa qabu. Isa kana siigalee milki siigalee miti
jechootni isaan fayyadamanii deemi ilaali. Sakanaadha. Achi booda isa duwwaallee miti ani jechi dubbatee jechi daalachaan dubbatee nana mane kan jedhu Mahammad Aljazeeraanii mataan isaa yuuggee keessaa qaba ati isa duwwaa miti. Ani kan jechaa jiru rakkoon isaan uummata kanarraa qaban maali inni jedhee nama gaafachaa jira. Inni koomentiidhaan mara kanan immoo karaa kana wal doorsisuu yoo ta'e dhugaa rabbiin isinitti maa doorsisa keessanii hin dhageenyu mootummaa hin dhageenyu. Inna keenya nusa sossoraachisu yoo ta'e maal fiddan jettanii wanta fiddan isinillee hin jiru deebiin qabu jecha kanaadha. Sossoraachisu yoo ta'e yaa isa kanan jechaadha milki kan itti yaadii kaas ta'e dhugaadha ananillee waan itti jettu hin argu garuu gaafa sirra hoo maal goota argaaffiin sitti deebisuu qabu. Thank you itti fufi. Mootummaa milki. Laki anis dubbachuuf dhageetta ani istooriyaa ka daalachaatti dhagahu daalacha jechuun nama hojii nama abbaa isaatu hin dhageenye gurbaan sun jechuun yaanni bakka nama dhagahu miti isaatiin deema malee nama tokkollee hin dhagahu akka istoorii dhagee jechuudha. Garuu asliin nama dhagahu tokko haa ta'u garuu beektaa namaan tokko beektaa keessatti yoo ilaalanii jedhani. Mucaa kanaan nagaan ka beeku ture siigalee osoo beektaa namni maalii galaafataa jedhanii siigalee bada maqsabatti jiraanii wallaalee maali mucaa kana an akkaataa isa itti beeku jechuudha nama nagaa nama yaada bilchaataa qabuun beeka yaa'u namni kamuyyuu dogongoruu hin danda'a namni illee nama dogongorsiisuu hin danda'a asin dura nama hojii gaarii dalagaa ture. Amma illee hojii gaarii hin dalaga jedheeti yaada kanam tokkotu jechuudha. Keessatti namni aarii keessa dabrillee hin beektaa nama aarii keessa dabre nama aarii namoonni baay'ee irratti duulaa turan ijoolleen bakka horootiin jiraanni sababii haadha manaa isaa sanii jecha baay'ee irratti duulan. Kanaaf hin jiraanni mucaa kana osoo gaggara jechuullee baatanii ol deebistanii namni kun nu fayyada jedheetti waan laaluuf siigalu. Yaa'u ka jecha isaatiif beektaa namni tokko gaafa aarii irra dabre waa jechuu ni danda'a. Nutis bal'anneetiin bal'isuu qabna siigalee mataa kana yoo akka namni tokko hacuucametti waliin hacuucamne akkasitti hacuucamuu hin qabna. Bal'ifnee yoo laalle akkam ta'a. Akka namni tokko waan tokko waliin qabe osoo hin taane bal'ifnee yoo laalle namni kun of duraaf nama akkamiiti jennee yoo laalle akkam taane. Okay, thank you. Thank you. Okay. Italian Hannah H. Abo doa heja ni sini berbadu akan singgah badan ni. Ni saya dapat cuba ni. Arab David cuba berbadu ni. Nah tu sini baru David. Turban tak kolala ajaib. Nah turban tak kolala ajaib abusna. Aku lagi Arab sa umat itu Arab sa di Arab ni kabani wallaga ni kabani. Gini jangan muna lagi takar gitu. Nanti saya nanti. Okay. Arab Maka turban tak kau ayah macam ni kan ni kira era dia apa dia kau sana dia ini semua dah bukan apa dah. Coba deh. Okay. Sejumlah tu mula tu. Malay kami anda baik tu mas. Amerika ada juga orang Amerika ada baik juga ada cara Amerika juga ada Amerika di sini ada juga wajib lah kamu citai. Hana tu pun ni. Ya. Kami asal kau cara halada agak kisah ni. Jerat. Naga tu. Wanti ani ya ada tikau kanan rumit ada baca. Gaji mata darbe. Canni sanii warra wallaggaa kana dubbatu isni beekte dubbanne miidiyaa guddaatti baay'ee dubbanne waan baay'ee jiraachuu waan baay'ee dubbanne garuu jarri namoota baratneedha. Daalacha sadaatu abbaa barbaadde sadaatu maayimno baay'isawii. Maayimiidhaa ijoollee wallaggaa yoo ta'e kan Ameerikaa deemtee barumsaan deemtee carraa barnootaan deemtee malee markaba wayitti fe'amanii yookaan waan ta'eef ni kanneen gabaabumatti dubbachuu barbaade
galgala wanti deemaa ture daalachaanis waan dubbatu waan inni dubbatu baay'ee ishee waan nama qabsiisu wanta uummata wallaggaa bakka hin buune waan inni dubbatu inni immoo ani namicha kana amma namatti lakkaa'e hin beekamu waan barbaade haa ta'u arsii ta'u eessasa ta'u namatti lakkaa'e hin beekamu tokko nama bitinni dhala namaa keessas hin jiru sababiin isaas namni haadha tokko haadha of jalaa qabu haadha tokko beeloftee haadhi keessaan gaafa beeloftee karaarra kadhattu akkas godhee ture wanta inni isa waan ishee miidha haa ta'u kana kan namni beeku namni wallaggaa keessa jiraatu waa'ee kanaa beeka dabalata immoo waan mucaan galgal dubbachaa ture naansaraa ijoollee kuni ijoollee faana walitti bu'anii maal isa ta'anii guruppii tokko faana walitti bu'uu danda'a nama dhuunfaa tokko kan walitti bu'uu danda'a garuu maal jedhee wanti baay'ee ishee nama qabsiisu gaafa haadhi keessan karaarratti baatee kadhattu gaafa qomceen gargar isin galagashitee morma isin murti fedhe dubbate ala baay'ee nama qabsiisu wanna biraa dubbachuu danda'a arraasuu danda'a abbaa barbaade waan baay'ee jechuu danda'a isinii galee garuu inni dhukkuba madaa uummanni keessa jiru madaa haadhi bo'aa jirtu tokko gadi baasee dubbate kun baay'ee ishee miidha yeroo jalqabu wanta kana dubbachuun barbaadu deebiitiin dubbadha biyya hambaa ijoolleen seerii maddu walaamee gurbittii sanarratti haaruftuuti daalachuu sanarratti dhufaniisa waan godhu qabu waan ijoolleen keenya hubachuu qaban dubbadha inni dhufe taanaan daalacha no isa waan nama dhukkubsudha kun madaa nama dhukkubsu madaanuu qorree deebisee jecha ijoollee nama dhuunfaa achi dubbatetti biyya arrabsu jechuun baay'ee ishee miidha nuun madaa keessa jirra wanti itti qalameef immoo wallaggaaf qalame miti baay'ee namni kaleessa qalame sunis yoo dubbanne dhugaa jiru yoo dubbanne oromiyaa guutuuf qalame marroos yoo deegaa inni daggala jiruu fi wallaggaaf miti odoo wallagga duwwaare harroon harra kutee bilisa baasuu danda'a baay'ee baanayyuu bilisan yoo dhugaa dubbanne bilisa baanee jirra nu wallagga ela kan nu hoogganaa jiru marroodha maal goota fajjeestu marroon goota keenya mee fajjeesta hoogganaa keenya bari gurbaan gororaa sun jechuudha ofiisaa qabu bari nama deemee jechuudha bari gurbaan sun nama qonnoo mataatti baatee gurguraa turedha jedhanii daalachoon sun jechuudha siniif galee seenaa ishee namni hin beeku seeti lafa deemtee liibiyaarra deemtee nama deessa Ameerikaa deemtee dhaamshiin kadhattuu jechuudha nama kaayii mataatti baatee gurguraa turtedha isheen irra ummata uummanni wallaggaaf gaa'u danda'aadha biyya warqee biyya dhadhaa biyya dammaadha uummanni wallaggaa ummata wallaggaa isa Wa'asa madraka softena sena. Inni fudhate deemaa inni kaane immoo politikaa siyaasa bakka biyyaawaa. Kanaaf akkasitti hin dubbatinaa. Ka daalachaa jechuudha daalachaan beekaa namni hokii namoonni tokko mucaan sun mucaa quufaan bahee dhugaa dubbachuudhaaf abbaan isaa abbaa qabeenyaa tokko ana kaayaanni saayibbaan kiyyarraa dhaga'ee jechuudha. In beekullee dandeettanii namicha abbaan isaa jechuun nama gurra beekan tokko. Yaanni nama akkasitti waa'ee namni rakkoo keessan Mau aku tak kemana, mau aku kemana lagi kerja. Wahai apa dagingnya juga makina di persen, oleh jika apa makina di persen biasa kita tidak kalah kerja, untuk mana untuk tu. Garu tidak. Awak mungkin jadi finca sesigale sorry lagi. Itu. Abbaan isaa ilmoo meeqaa dhala dubartii mana barumsaa dhuftu wanni Rift Valley ni beekna kana cufa osuma beeknuu callisne garuu waa'ee abbaa isaa nutti himin abbaan isaa wanta kan hin goone abbaan isaa hoba inni hoba responsibility abbaa jiru nu geessu ijoollee jiru gartee nuti hoolaa jiru isa amma as ijoollee dubartoota argeeffata kitee rabshaan dubartii keessa seente. Ungkap dono itu, assalamualaikum.
Awwe, awwe, uffanni wayitii inni naa jeebsisa.